Kanuuf guddatu diin islaamaa kuni foottaa carraaqadha jannata jazaanii. Akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni foottaa carraaqadha jannata jazaanii. Sagantaan itti aantu sagantaa walalooti. Namni walaloo nuuf dhiyeessu Waziir Haashimi inshallah dilbii akka gaariitti irraas deemee achi deemee micciiree afee akka nan barbaadutti naayif sayyeetii yaada inshallah falyatafaddal mashkura wa haazir. Bismillah je maqaa faafama kana yoo jalqabu barkaa argama gammachuu addaatu natti dhaga'ama. Suma qofaatu gabbarama jedhee bagaafama uumama islaamaa Muhammad gabricha fi ergama dogoggoree irraa waa'ee argama. Maka isaan afreen nabiyaa fi rahamaa irra buusuun gaarii haalaan jaalatamaa isa jalqabee aanaa fi hantiisaa saahiba hundumaa irra haa jiraatu yeroo hundumaa eega jenneen furtuun hundinuu godhama jaalalaaf raamanii akkasiin argama. Tooraan guddaa hawwamaa laase alhamdulillahi galata isaa dursee jalqabee haa tokko itti aansuun amma waan faayidaa fikirii ja'amee yaadama. Afaan Oromootiin wanta takkaadhaan irratti xiyyeeffannee barreessee qalamaan anaa fi isinis obboleewwan Islaamaa nu haa godhoonni irraa fayyadaman. Allaha tokkicha guddicha beekamaa addummaan keenya qabu fakkii fi dorgoma. Wanni ati wantee taasisti argama hin jirtu si qofa haqaan gabbarama. Hin jirtu si qofa haqaan gabbarama. Namni uuma Allaha ilaalee xiqqaaru san keessatti isa baruuf akka jedhu akka uumaan jirre wanni isa maloonii wata gaafa sirri gallallaalu sadarkaa Allaha sammuu hin madaalu wayii fakkisuuf abadatti yaadu iccitiin tokkichaa gaafa namaaf galu abdachuuf sodaachuuf barisaa kajeelu hundummaan ibaadaa akka akka isaan malu hubachuudha wajjin isaan mallattoodhaa ta'utiin qajeelu. Amantiin taatu dhaabuu fi carraanii xiqqaltee barattee hubattee haqa quunnamuun waan adda baafattee irratti deddeebi'e. Ruufiitii guutuu jechuun ta'uudha. Laa ilaaha illallah namaaf galuun iccitii quraana keessaa baruun eegala ta'uudha. Allaha dabbaruun. Osoo ta'uun jiruu madaafni islaamaa hojii shirkii badduu seetaan abaaramaa injifachuu wajjin irra hedduu islaamaa funyaan lafee kuttee tuutii jijjiiramaa. Rahmaa naamanisaa walgayuu wahallee kan waltahee oolchiinsa isaan malee ta'uu inni namaa wal dhaanee malee silaakitti isaa godhuu waan malee. Waamikaawwan namni rabbii wal barannaan Allaha namaaf ta'u kallattiin kadhannaan rakkoosa jabaate afaansii wallaallaan kan jalaa si baasuuf itti maganfannaan heddummina yakka badii ta'e amannaan rabbii namaaf dhiisu araara gaafannaan. Akka waan namni rabbii kanaa qabu isa da'awaa dhabee gara biraa dhabu yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab ta'uu isaan danda'e inni dhugan qabu. Ni hirmaannaa haa furmaanni haa dhufu seerritiin islaamaa bakkayyuu haa ifu haga olaantummaan siidaa shirkii dhufuu durbina yaa ta'u daawaa ilmi qabsoo itti dhufu haga barbadeessuun abad jalaa nafamu. Jireenya waa hundi walitti laaqamee hantinaa fi diinni addaawwa ilaalame. Godaan ilmi namaa keessatti harroomee halaal haraamootiin walitti maramee shayitaanaa fi namni walitti firoomee diiniin dagatamee baaxilii qaroome. Bu'uurri jalqabaa handoota hunda waan afatiisa gadhiisuu raawwata. Furmaanni isaatis beekumsa barbaadan sirri baratanii baafachuu barbaadu. Haga fondi shiraa shirkiidhaan guutuu toohida hojjetee lafa dhawee dhufuu haga aduun diinii islaama baay'isuu haga adii dhugaa onnee keessaa dhufuu tokkoon ilma namaa tasgabbaawee baafatu. Lafti rakkoo danda'amna akka sirreeffannu namni ofii mul'ee tokkoon keenya osoo ofiitti mul'u yaadni itti jiruu hundu keessan jirre rabbiin koomii takka irrumaan jijjiirre ni himama guyyuu takka irra
isnuuni beektan dhageessaa hundumaa waan haaree hawwiti anillee salmaan irra deebi'uudhaan haareetti keeniyaa naayiroobii islii karaa lamaa maktabaa beekumsaa gaaddisa islaamaa khayrii baay'inaatu keessatti argama warri halaalaatu irraa fayyadama isin warri dhihooti karaa lamaa dura tattaa'inaa irraa fayyadama yaada ta'uu wasiir darasoota diimaa hunda bakka bu'ee baqattoota dhaama. Dhiifama naannoo daawwan seera jallisee hin muudaan beeksisee itti balleessee tarii dogoggora ayyoobii balleessee filfama golfadhaa fi isin beeksise. Namni sodaatataan yoo jallisee na ifachuun oolan tarii yoo baay'isee jedhee tumaa shakkee fi kadhata baase. Balleessuun malanii doojja jedheeti dogoggora gadda jecha koo keessatti lubbuma xiyyaa fi gocha shayitaanaati qulqullu rabbii fi ergamaan isaa ta'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dah boleh kita kembali. Kita si tahu dia api, tak kaya lagi si aku dia api. Iman berada si aku subalpi, rezeki berada thanikam ledupi. Permata dunia hunda berada bi. Awanti sida muguddo soda rabbi awanti sida muguddo soda rabbi himbahi siarka jabe fardu kabi hindagati karu jirenya nairobi nagi anugali obbolesata yeddi Masya Allah.